Tole ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo marti keessanuu warreen biyya alaatiif akkasumatti illee biyya keessa jirtan kan addunyaa marra jirtan egaa qarree fi qeerroon keenya manguddoo fi hawwan keenya akkasumatti illee dargaggootaa fi shamarran keenya baga jiraatan baga jiraanne arraan tana guyyaan arraa kun guyyaa hedduu Oromoon itti gaddide hedduu Oromoon mataa itti gabbuufatte akkasumatti illee artistiin keenya kabajamaa fi jaalatamaan artistii Hacaaluu Hundeessaa kan onnee keenya keessa jiru akkuma inni jeetti an ummata kiyyaaf qaalii namni tokko illee na bitachuu hin danda'u yookiin kaan ammoo qarshiin gurguramuu hin danda'u je'ee eega guyyoo waaree haasofsiise torbaan isaa irratti wareegame guyyaan sun guyyaa kana saniifuu akkasumatti yuutuubarrii Yaman keessa jiran keessattuu biyya Yaman magaalaa sanaa waan kana sababeeffachuudhaan artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa du'a isaa yookiin kan ammoo wareegama isaa waggaa isaa tokkoffaa kabajuudhaaf arraan tana mana kiyyatti argaman saniifuu hordoftootaa fi kabajamtoota akkasumatti illee chaanaala keenya chaanaala yuutuubara hundaa baga jiraatan baga jiraanne egaa gaddi kun gadda keenya kan hunda keenyaati saniifuu akka qophii kana nufaana turtan kabajaan isin gaafanna saniifuu yuutuubarri biyya Yaman keessattuu magaalaa guddittii Yaman keessatti sanaa keessatti argaman gadda kana akkamitti ibsatanii wajjuma daawwanna nufaana turaan afeerraa keenya horaa bulaa deebanaa artistii Hacaaluu Hundeessaa nuuf qaaliidha Hacee ati yoomiyyuu nuuf qaaliidha biyyeen sitti asalbattu qabri kee daadii naa guutuu isin jenna akkasumatti Hacaaluun anaaf qaaliidha guyyaan har'aa guyyaa yaadannoo isaa ganna tokkoffaa kan guute egaa ummanni Oromoo agartuu isaa guyyaa itti dhabe guyyaa hayyuu itti dhabe Galatoomii artistii Hacaaluu Hundeessaa naaf qaaliidha akkuma san nutis isaaf qaaliidha biyyoon itti salphatu jenna akkuma agartan kana kabajamtoota fi hordoftoota ilmaan Oromoo kan addunyaa guutuu irratti artistii Hacaaluu Hundeessaa naaf qaalii Oromooti qaaliillee qaalii kan achaanu sanii akkasuma ta'e arraan tana agartee waan ana qofa osoo hin ta'in agartee ilmaan Oromoodha yuutuubaroonni Yaman guutuun isaanii arra agartee bakka takkatti agartee walitti qabamne qalbii keessatti yaadachuu irra jira. Hacaaluun Hundeessaa naaf qaaliidha goota jechuun ana bichaaf osoo hin taane Oromoo hundaafuu nama qaaliidha jechuudha goota dhabuu hin taane. Qacalee amma biyyaaf ta'u dhabuu keenyaaf hedduu gaddinee jirra. Hacaaluun anaaf wallahi anaaf Hacaaluun wanni jecha isaaf ittiin ibsu hin qabu anaaf maal akka ta'e dhugaa isin jedha jecha Hacaaluun Hundeessaa anaaf ebaluu jedhee ittiin hin qabu walii galattuu. Hacaaluu Hundeessaa anaaf nama hedduu nama qaaliidha akka mataa kiyyaatti akka nama dhuunfatitti ani Hacaaluu Hundeessaa gaaddisa kiyyaa gaaddisa saba koo saba bal'aa kanaati yaada gaaddisa ofirraa dhabu jechuun akka waan aduun saba kootitti itti baaltitti jechuudha kanatti mul'atu anaaf Hacaaluu Hundeessaa gaaddisa kiyyaa gaaddisa saba kootitti akkas jedhee naman. Hacaaluu Hundeessaa naaf Oromoodha gizeen naaf Oromoodha joo gartee namni kaan Oromoo miti jechuunis ni mala Oromoo gizee jaan abbaa keenya abbaa Booranaa fi Bareentooti haa ta'u garuu Hacaaluun Hundeessaa kattiin madaalamu abbaa Oromoo kanaati abbaa Booranaa fi Bareentoo jechuudha maaliif goota keenya qabsoo teenya gartee to Oromoo eebbisaa addunyaatii fi Usmaayyoo Muusaa akkasumatti gartee gootonni biraatis irratti wareegaman harkaa fuudhuudhaan gartee waan Oromoon gartee yaada Oromoo ka qabdu san galmaan go'uudhaaf odoo co'uti karatti nurraa hambisanii. Egaa artistii Hacaaluu Hundeessaa jechuun anaaf maandisa qabsoo Oromoo akkasumatti illee beekaa Oromoo
Artistiin Haacaaluu Hundeessaa akkuma beekamu anaaf ija kooti, gurra kooti, abbaa kooti, obboleessa kooti. Haacaaluu Hundeessaa anaaf uummata Oromooti. Anaaf nabsee kooti. Haacaaluu Hundeessaa jechuun abbaa gadaa Oromooti, hayyuu Oromooti. Inni artistii qofa osoo hin taane hayyuu Oromooti. Kitaaba Oromoo tokko jechuudha. Artistii Haacaaluu Hundeessaa anaaf fakkeenya Oromoo hundaati. Fakkeenya kiyya. Fakkeenya Oromoo amma addunyaarra jirtu miliyoona 50 qofa osoo hin taane fakkeenya Oromoo ganaa dhalachuu teessuuf daa'imman keenya kan ganaa dhalachuu taanis fakkeenya isarraa fudhatanii maaliif inni onnee Oromoo hundaa keessa jira, onnee teenya keessa jira, onnee tiyya dabree ta abbaa Haanus dabree ta Haanus keessa jira, ta ganaa dhalachuu taa'u keessa jira. Artistiin Haacaaluu Hundeessaa akka ilaalutti obboleessa kiyya guddaadha. Khaniin beekumsa irraa harkadhe khaniin qabsoo itti ilaalladhu jeetiin abdadha akka nama tokkootti deebii walaleessaa kiyya beekaa kiyya abbaa qabsooti. Abbaa qeyroo hunda mataa walitti qabee walaloo isaatii fi yadaloo isaatiin dammeessaa ture. Abbaa miliyoona 50 Oromoo hunda keessa qalbii isaanii keessa jiru jeetiin abdadha. Haacaaluu Hundeessaa anaaf lubbuu qaalii hedduu na bira nama qaaliidha. Musha na bira bichaa osoo hin taane Oromoo hunda bira qaaliidha inni. Haacaaluu akkana jechaan isaan ibsu hin qabu. Haacaaluun jecha akkana jaanii tokko tokkoon ibsitee fixuu dandeessuu miti. Artistii Haacaaluu Hundeessaa anaaf nama qaaliidha. Nama hedduu jaaladhu akkasuma nama qabsaadha. Guyyaan isaa irraa waggaa isaa kabajna. Guyyaa irraa Oromoon itti gaddite, guyyaa nama jabaa akkam itti dhabne. Artistii Haacaaluu Hundeessaa anaaf goota caalu, goota tokkoffaa jechuudha. Egaa inni Oromoo hunda keessa onnee isaanii keessa jira jechuudha. Badaa hamaa hunda keessa jira. Wananta usi dhabe lafa ga'u waan rafuuf irrafne jechuufis ciisa korran dhabe deebii saafan dhabe kanaaf erge guddaatu ergame ankanaafan aadaa dubbii sana dhibe irra aanuu didee adeego eegenda dhabee adeego siigane feekisa jabaatu sabaa kufaa wayyooka jabaa jirma hundeessaa harri aduudha aduu boroo urjii gaaleessaa hunda caalu wayyooka bobaa dukkana ibsaa jagniisa jirra jedhu fuullee baay'ee dukkana ibsaa. Ururse awashi Museidesi Ururse awashi Ajego Jabari modugati Ajego Dukana ifra Ajego Jabari modugati Kanji Video pada. Wallah stand ini jalisa pun. Wallah ini jalisa. Wallah ini jalisa.
Egaa qophii kunoo ammaan tana xumurree saniifuu amma xumurruus qophiin yookaan kaan ammoo qabsoon keenya ganaa hafa yookaan kaan ammoo huliidha. Karaa aaceen nuuf tattaraaree irratti kufee galmaanni keenya waggaarraa bo'uun safuudha. Bo'uu osoo hin taane boojisuun nurratti dirqama boojisuu qabna jechuudha uummata. Saniifaa ta'uu maas dagaama. Yaadni obboleessa kiyya jee kun bareedaa akkasumatti inshaallah yaada kana jabeessuudhaaf bo'uu hin qabnu boojisuu qabna. Akkasumatti nuti hundaa'u qabsoo isaa bakkaan ga'uudhaaf qophiidha. Daatu nutti dhagaamee waan inni karatti dhiisee biraa wareegame kana ganamarraa kaasee hanga ammaatti gartee yuutuubiroonni Yaman bifa gartee tokkummaa taane hanga ammaatti gartee qalbii teenya keessatti gartee tokko taane yaadachaa oolee jirra. Hacee rabbii biyyee irraa haasalbisu yennaa galmee isaa yaada isaa bakka waan inni karatti dhiisee hafesan qeerroo teenya Oromoo teenya Oromoo biyya hunda keessa akka bakkaan geessan akka yaadaa fi muraada isaa guuttan abdiin isinirraa qaba ilmaan Oromoo hundaa biyya jirtan keessa. Egaa sagantaan teenya ta'arraan tana gadda Haacaaluu haala kanaan akkanatti ibsannee kabajnee barabaraan akka isa yaadannu abdii guddaa qabna. Duraa wareegama Haacaaluu caalaa ani gaddi akka mataa kiyyaatti akka nama tokkotti irratti dhagaamee dhiigni Haacaaluu haga irraa bahuu dhabuu fi namni isa ajjeese mul'atuu dhabuun haga ammaa awwaalamuu dhiigni nama akkanatti awwaalamuu nama jabaa sabni qabu nama gaachana sabaa nama Haacaaluu jechuun namni hundi isa beekaa akka Afrikaatitti illee nama hedduu beekamtii qabu beekamtii qofa osoo hin ta'in faarsoo osoo hin ta'in hojii isaatii isa faarsaa jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa wanni guddaan na gaddisiisu hunda caalaa akkamitti dhiigni isaa ilaa garraan tanaatitti bahuu dhabaadha. Dadhabin maalirraa kan ka'e dhiigni isaa dhokata. Hunnoo bifa arraa bifa akkanaatiin gartee yuutuubaroonni Oromoo kan magaalaa Yaman keessatti argaman guutuullee ta'uu baatu hanqi irra guddaan walitti dhufnee bifa kanaan gaggeessinee jira. Binkenna kan arraa kana fakkaataa akka hin irraanfatamne bara hundaa akka hin daganne haaluma kanaan itti hafufnu jedha yaadannoo Haacee keenya yoomiyyuu hin dagannu onne keenya keessa jira onne keenya keessaa hin bayu yoomiyyuu baasuu hin qabnu jechuudha waggaa maraa kabajuu qabna jechuudha. Saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa qophiin keenya hanga ammaatti kunoo nu daawwattanii warri hanga ammaa daawwate galatoomaa isiniin jenna. Haa ta'u garuu artistiin Haacaaluu Hundeessaa nuuf qaaliidha. Artistii Haacaaluu Hundeessaa qofa osoo hin taane maatii artistoota warra akka Usmaayyoo Musaa egaa isaanillee ijoolleen isaa biyya alaa baatee jirti. Akkasumatti ijoollee abdii qophee jira. Irtuu lafee duudaa artistii Oromoodhaa kan ta'e kan walaloo fi yeedaloo maandisa qabsoo Oromoodhaa ijoollee abdii qopheedha. Akkasumatti illee ijoollee daadhii galaanii jira yookaan immoo maatii daadhii galaanii jira. Kana hunda dheettanii gaafachuun barbaachisaadha. Artistii Haacaaluu Hundeessaa qofa osoo hin taane ijoolleen artistoonni hedduu rakkachuu jiru hedduudha. Garuu ammaan tana furmaata fidanii jiranii maqaa micoo artistii Haacaaluu Hundeessaatiin faawundeeshiniin banamee jira. Faawundeeshinii sanarratti hirmaatanii faawundeeshiniin sun artistii Haacaaluu Hundeessaa gargaaruu qofa osoo hin taane yookaan immoo maatii isaa qofa gargaaruu osoo hin taane warreen artistoota rakkate san hunda gargaaraa. Sangizee nullee ni gargaara yoo gaafa rakkannee yookaan immoo dadhabnee dhukkubsannee jiraannee faawundeeshiniin sun saniifuu akka irratti hirmaatan kabajaan isin gaafanna. Haaceen nuuf qaaliidha. Kan akka Haaceen miliyoonii nuuf dhalatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maru warreen addunyaa marrana jirtan warreen biyya keessaati kan biyya alaa kan baadiyyaatti kan magaalaa amartii keessanuu baga jiraatan baga jiraannee har'aan tana artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa fi akkasumatti illee beekamaa Oromoodhaa qabsaa'aa haqaa kan saba isaatiif lubbuu isaa kafalee uummata Oromootiif yookaan immoo saba Oromootiif qaalii kan jee isa kabajuudhaaf mana Yaasin Oorootti argamna. Akkasumatti gaa yuutuubarri magaalaa kana ana qofa osoo hin taane Saffaan Saayidoo kanneen kana fakkaatan marti isaatu asitti argama. Hanga qophii kana gama xumuraatti nu faana turaa isin jenna horaa bulaa deebanaa subscribe like share godha jajjabeessa artistii kabajamaa fi jaalatamaa nama jabaadha. Abrillee show isa kana faa kun faa sorry Oromootu dhugaa ana loolii jee
nama nuti osoo kaameeratti hin beekne kaameeraa dura dhaabbate gaafa mataan isaa molaataan ta'e. Osoo rifeensi kun molaataan ta'e beekanii soorii Oromootu baale. Sirba isaa dhaggeeffachuun dagatina. Oromoon bitiriirra gadhiifame nama jabaa artistii keenya. Hunda keessaa namni kabajama oomisha jajjabeessaa. Galatooma. Isas naa jabeessaa.